Akkam jirtu kabajamtoota keenya qophii yeroo saayitii walta'iinsa abbaa taayitaa saayinsii fi teekinooloojii fi OBN waliin ta'uun kan simbiraan geenyu eegallee jirra. Qophii keenyaan dhimma qo'annoo teekinooloojii filooraayidii bishaan keessaa ittiin dhabamsiisan irratti xiyyeeffannee jirra waliin tura. Ayooniin filooraayidii bishaan keessatti sadarkaa xiqqaa haga guddaatti argama. Filooraaydiin hangisaa eegamee qaama keenyaaf barbaachisaadha. Biyyoota hedduu keessatti ayooniin filooraayidii baay'inaan bishaan dhugaatii keessatti argama. Dhaabbanni fayyaa addunyaa daangaa haga ayooniin filooraayidii bishaan dhugaatii keessatti argamu liitira tokkotti miiligiraama 1.5 akka ta'u hima. Maddaa fi argama filooraayidii yoo ilaalles filooraaydiin bishaan uumamaa hunda keessatti dhagaa fi kutaa biyyoo giddu galeessaa keessatti elementoota biroo waliinis kan argamudha. Filooraaydiin hedduminaan bishaan lafa keessaa keessatti keemikaala uumamaa ta'ee argama. Dachiin keenya harki 3/4 bishaaniin kan uwwifame yoo ta'u, qaama bishaanii kana keessaa immoo harki caalu filooraaydiidhaan kan faalamedha. Kana malees filooraaydiin nyaataa fi qilleensa keessattis ni argama. Filooraayidii gosa adda addaatiin argachuu dandeenya. Qilleensa keessas ni jira, nyaata nyaannu keessas ni jira. Akkasuma qorichawwan fayyadamnu yeroo dhukkubsabnu maal kan jennu qoricha fudhannu keessallee ni jiraata jechuudha. Bishaan keessallee ni jira. Kanaaf immoo nuti amma xiyyeeffannee kan hojjechaa turres kan ammas irratti hojjetamaa jiru filooraayidii bishaan keessatti argamu kanadha. Naannoo Rift Valley, ispeeshaalii naannoo Rift Valley kanarratti egaa bishaan keessatti amma wantiin filooraayidii bishaan keessa jiru hagamii kan jedhu suni World Health Organization yookaan immoo WHO kan jennu istaandaardii inni kaa'u jira. Kanaafiyyuu akkaataa istaandaardii sanaatiin qorannoon kan argisiisu naannoo Rift Valleytti baay'ee hedduminaan ni argama jechuudha. Bakka adda addaatti aktuaalii vaariyeeshinii qaba yookaan immoo garaagarummaa qaba. Bakkatti 15 ta'us jira, 25 ta'us jira, miiligiraam per liitira jechuudha. Liitira tokko keessatti hangi filooraayidii argamu naannoo sadarkaa sanaatti garuu WHO kan inni kaa'u 1.5 miiligiraam per liitira. Liitira tokko keessatti miiligiraama 1.5 sanaa ol ta'uu qabu jechuudha. Ispeeshaalii gama qorichaatiin isaa ta'u nyaata fudhannu keessa qilleensa keessattis bishaan keessattis kan nuti konsiiyuum goonu filooraaydiin isa kanaa ol yoo ta'e nageenya irratti rakkoo qaba jechuudha. Teekinooloojii bishaan dhugaatii filooraayidii irraa ittiin yaalan kan jalqabaa Naaligoondaa teekinooloojii jedhamudha. Teekinooloojichi yeroo jalqabaatiif bara 1960moota biyya Indiyaa Naagpuuritti dhaabbata qo'annoo biyyaalessaa injiineringii naannoo keessatti kan eegale yoo ta'u, filooraayidii bishaan keessa jiru dhabamsiisuuf sochii qorannoo taasifamedha. Teekinooloojiin kun qorannoo mana yaalitti gaggeeffamee milkaa'ina agarsiise keessaas tokkodha. Filooraayidii bishaan dhugaatii keessa jiru ittiin balleessuuf dhaabbanni jalqabaa filooraayidii yookiin filooraaydeeshin pilaan biyya Indiyaa aanaa Naalgoondaa magaalaa Kaaziruutti hojjechuun waan danda'ameef maqaan teekinooloojichaa maqaa aanaa kanaan moggaafamuu danda'ameera. Teekinooloojii kanaan bishaan hin qulqulleeffamin laayimii fi alumii gahaa keessatti naquunis hojjetama. Hangi laayimii dabalamuun beezummaa bishaan hin qulqulleeffamne irrattis hundaa'a. Kana jechuun bishaan hin qulqulleeffamin amala beezummaa gahaa yoo qabaate laayimii dabaluun hin barbaachisu. Laayimiin dabalamee daqiiqaa 10 booda alumii bulbulame irratti bishaan hin qulqullaa'in dabaluun qaama bishaan gubbaatti ol bahee deemu sa'a tokko keessatti akka gajjallaatti kuufamu taasisa. Teekinooloojiin kun bal'inaan salphaatti hojiirra ooluu kan danda'u yoo ta'u, mana keessatti galgala bishaan hin qulqullaa'in laayimii fi alumii walitti makanii bulchuun ganama bishaan qulqulluu argachuun ni danda'ama. Teekinooloojiin kun filooraaydiin alatti halluu foolii farra aramaa fi qaama orgaanikii balleessuu kan danda'u yoo ta'u, bishaan baakteeriyaan faalame haga tokkos ni hir'isa. Walumaa galatti teekinooloojichi manaa fi hawaasa keessatti harkaan salphaatti hojjetamuu ni danda'a. Kunis iddoo garaagaraatti diizaayinii fi moodelii adda addaan hojjetamuu kan danda'uu fi istaandardii mataasaa kan qabuuf faayidaa olaanaaf ooluu kan danda'udha. Abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaas godina Shawaa Bahaa aanaa Dugdaatti teekinooloojii bishaan dhugaatii filooraayidii irraa ittiin yaalan keessaa teekinooloojii Naaligoondaan bu'aa qabeessa akka ta'e mirkaneessee ture. Teekinooloojii adda addaatu ni jira. Biyya adda addaa teekinooloojii adda addaa ni fayyadamu. Akka biyya keenyaatti aktuaalii wanti kun kan qorannoon isaa gaggeeffame naannoo Ziwaay aanaa Dugdaa Booraa kan jedhamu naannoo sanattidha. Ganda baadiyyaatti bakka ibsaan hin jirretti qonnaan bulaan haala ittiin waan kana argachuu danda'u isa kamoo ta'ee irra filatamaadha kan jedhu Naaligoondaa kan jedhamu jira. Isarra jechuudha kan nuti appropriate teekinooloojii dhennee qabannee ganda qonnaan bulaa kana bira deemne jechuudha.
Aktuaalii wanna kana bara darbee ganda qonnaan bulaa yookaan immoo abbaa warraa 4 biratti yaaliin akka gaggeeffamu taasifameera. Wanti kun utoo hawaasa bal'aa biraan hin gahin bakka 2-3tti akka shaakalamu yookaan immoo akka yaaliitti akka gaggeeffamu godhame. Sanaan booda fiidbaakii fudhanneerra jechuudha. Qonnaan bulaan kun yookaan immoo abbaa warraawwan itti fayyadaman kun maaltu isaan mudatee hammam immoo filooraayidii sanallee gadi buusee fi kan jedhu ilaalameera jechuudha. Kanaafiyyuu isaan biratti erga wanti ta'een booda sana babal'isuudhaaf akka nu fayyadutti jechuudha. Kanaafiyyuu Naalii Goondaa kan jedhamu teknooloojii sana aktuaalii teknooloojiin kun teknooloojii biyya Indiyaa keessatti kan yeroo jalqabaadhaaf yaalame jechuudha. Ganda baadiyyaa Naalii Goondaa kan jedhamu maqaan isaallee achirraa dhufe jechuudha. Biyya Indiyaa Naalii Goondaa ganda qonnaan bulaa naannoo sanatti yookaan immoo mandara Naalii Goondaa jedhamtu kana keessatti yaalame jechuudha. Teknooloojiin isaa maqaan isaallee maddi isaallee naannoo sanarraa dhufe jechuudha. Kanadha gaa nutis gara biyya keenyaatti finnee kastamaayis goonee qonnaan biraan geenyeera jechuudha. Aktuaaliin teknooloojiin kun yeroo gaa filooraayidii kana yeroo ni hir'isnee kaanu tokkoffaa precipitation kan jedhamu jira. Precipitate godhee calalamee bishaan sun haala ittiin bahuu danda'u. Kanaafiyyuu precipitation fi absorption ittiin hojjeta jechuudha. Inni amma nuti Naalii Goondaa jennu kun precipitation isa nuti jennu sanaatiin gosa haala sanaatiin kan hojjetudha jechuudha teknooloojiin kun. Kanaafiyyuu teknooloojiin kun yaalameera. Yaalamee ganda qonnaan bulaa yookaan immoo abbaa warraa 4 biratti yaallee amma sana fiidbaakii fudhannee yookaan immoo isaan irraati waan tokko waan isaan mudate rakkoo inni qabu maal waan kan argamutti godhannee booda ammallee waan sirrachuu qabullee waan jiruufi sana sirreessinee maal gochuudhaaf yaalamee amma community level amma ganda abbaa warraa tokkotti waan kana hanga goonu community levelitti hawaasa akkaataa isaan jiraatanitti naannoo isaanii irratti teknooloojii kana yoo isaan itti dhaabne community levelitti fayyadamuu danda'u kan jedhuutiin irratti mari'atame. Aktuaalii akka carraa ta'e kana irratti warri world division illee waan kana yoo isin scale up gootanii naannoo community levelitti ol kaastanii nuti illee isin duukaa wajjin wal deeggarree waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu irratti walii galamee jira jechuudha. Kanaafiyyuu teknooloojiin nuti amma yeroo dhammaadhaaf qabannee hawaasa bira deemaa jirru teknooloojii Naalii Goondaa jedhamu kanadha. Teknooloojii bishaan dhugaatii filooraayidii irraa ittiin yaalan kan biroon teknooloojii reverse osmosis jedhama. Reverse osmosis kan jennu golgaa gartokkee dabarsaa fayyadamuun wantoota caccabaa bishaan dhugaatii keessatti argaman kan qulqulleessudha. Teknooloojichi qaawwa xiqqoo ujummoo haphii gartokkee dabarsuu fayyadamuun wantoota xixiqqoo bishaan waliin bulbulamuu hin dandeenye balleessuufis ni gargaara. Adeemsa kana keessatti moolookiloonni bishaan qaawwa kana keessatti dhiibamuu qabu. Kunis teknooloojichi filooraayidii bishaan keessa jiru harka 85 haga 95 ni qulqulleessa. Dabalataanis hanga filooraayidii hir'isuun cinaatti wantoota biroo baay'inaan bishaan waliin bulbulamanii fi baakteeriyaa bishaan keessaas ni balleessa. Haa ta'u malee teknooloojiin reverse osmosis akkaan qaaliidha. Reverse osmosis yookaan immoo RO kan jennu teknooloojiin tokko kan yaalame jira. Amma suni ilaalleerra. Teknooloojiin suni yeroo ta'e yaalame garuu amma yeroo ammaa kanatti hojii keessa hin jiru jechuudha. Teknooloojiin sun baay'ee mi'aadha. Afford gochuudhaaf illee ulfaata. Sadarkaa householditti yookaan immoo sadarkaa qonnaan bulaatti yookaan immoo sadarkaa abbaa warraa tokkotti wanna afford ta'u miti yookaan immoo wanna yaalamu miti jechuudha. Kanaafiyyuu maal goone nuti ganda qonnaan bulaatti teknooloojii appropriate ta'e kan namni salphaatti itti fayyadamuu danda'u gatii bushaatiinis kan argachuu danda'u yoo kamirratti xiyyeeffatame hawaasa bira ga'uu danda'a kan jedhu irratti moor xiyyeeffannee hojjenne jechuudha. Malee reverse osmosis kan jennu teknooloojii filooraayidii kanatti abamsiisuu dandeenyudha. Aktuaalii filooraayidii abamsiisnu ni hir'isna teknooloojii cammatoota hojii keessa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu tokkoffaan itti fayyadamuudhaaf illee ulfaataadha jechuudha. Reverse osmosis suni baay'ee guddaadha, baay'ee kaapitaala guddaa isaan immoo doolaariin iyyuu biyya keessa gala. Boolla baay'ee gadi fageessanii qotuunis maloota ittiin filooraayidii ittiin hir'isan keessaa tokkodha. Qo'annoo dhaabbanni UNICEF bara 2015 akka lakkoobsa warreen Awurooppaatti deeggarsa maallaqaa UK Department for International Development gaggeesseen boolla baay'ee gadi fageessanii qotuun bishaan argamu faalama filooraayidii irraa bilisa ta'uu mirkaneesseera. Boolli gadi fagoon naannoo Rift Valley yookiin sulula Qinxamaa keessatti qotaman baay'ee gadi fageenyi olaanaan isaanii haga meetira 200ti. Kunis sababa bishaan gahaa ol dhiyootti yookiin gadi fageenya xiqqoo irratti argamuu fi hanqinni maashina boolla ittiin qotaniiti. Dhaabbanni UNICEFis boolli baay'ee gadi fageeffamee akka qotamuu fi bishaan gadi fageenya meetira 250 300 fi hanga 400 irratti osoo fayyadamanii gaarii akka ta'etti gorsam.